Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wantoota islaamummaa nama jalaa diigan, wantoota islaamummaa nama ilaa balleessan, wantoota islaamummaa keessaa nama baasan, wantoota gurguddaa 10tu jiru. Inshaallah wantoota islaamummaa keessaa nama baasan gurguddaa 10 kanneen tokko tokko isaaniitiin ilaallaa hanga xumura viidiyoo kanaatti inshaallah sirriitti dhaggeeffadhaa. Jalqaba viidiyoon kun akka nama hunda bira ga'uuf mallattoo laayik jedhu san tuqaatiin eegalaa isiniin jedha. Kallattumaan gama wantoota islaamummaa nama jalaa diiganii balleessanitti haa adeemnu. Tokkoffaa ashirku fi cibaadatillahi ta'ala. Ibaadaa rabbii keessatti, gabbartii rabbii keessatti shirkii gochuudha. Shirkiidha. Shirkiin wantoota islaamummaa keessaa nama baasan keessaa isa tokkoffaa fi isa beekamaadha. Shirkii jechuun maali? Rabbii wajjiin waan rabbiin kennaa qofti itti adda ba'u keessatti rabbii wajjii waan biraa dabaluudha. Fakkeenya ka sujuudamu rabbiin qofaafi. Rabbiitti dabalanii waan biraatiifis sujuuduudha. Namni tokko rabbitti dabalee waan biraatiif yoo ka sujuudu ta'e shirkii dalagee jira, islaamummaa irraa bahaa jechuudha. Akkasumas nama tokko kadhatuun isaan birmannaa barbaaduun waan inni hin dandeenye keessatti, qarqaarsa isaan barbaadu waan inni hin dandeenye keessatti islaamummaa keessaa nama baasaa jechuudha. Wanta rabbiin malee namni biraa hin dandeenye keessatti nama kadhatuun shirkii waan ta'eefi jechuudha. Bal'ina waa'ee waan shirkiidhaan wal qabatu inshaallah kitaaba mata duree kanarratti barreesse inshaallah hin jira isiniif hin kennaa. Tokkoffaan isa lammaffaa man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasaa'ixa yad'uuhum ويتوكل عليهم كفر إجماعا. لما فان نما جدو إساتي في جدو ربي كجدو دي متاسفته يوكان جدو دي ما تاسفته. نما جدو إساتي في جدو ربي تتي جدو نادي مجده يادو كيسرت إركاتو كيسان شفاء بربادو مان قدو ما بربادو نما جدو إساتي في جدو ربي تتاسفته. كان يتشون أكامي أمانتيلي غري كيساتي أمانتيلي أكامنتي كريستانا Peenxee Ortodoksii kanneen keessatti maaltu jira? Namni tokko rabbii gaditti nama kadhatu qaba. Fakkeenyaaf Maariyaamiin yookaan Mariyamiin. Maariyaamiin rabbii gaditti Ortodoksiin fakkeenya ni kadhatani. Jara namaa kadhatanii isiin rabbii miti isii uumamtuudha yoo jedhanii gaafatanii maal jedhanii? Nu isii kadhataa hin jirru. Nu wanti isii kadhannuufi wanti isiidhaaf sujuudnuufi fotoo isiitiif wanti nuti sujuudnuufi isiin rabbiin biraa waan nu kadhannu kana nuuf haa geessituufi maanguddummaa nu haa dhaabattuufi andittaan maalladanna'u jedhanii nu haa ammaalladduuf yookaan maanguddummaa nuuf haa dhaabattuuf jenneetiin isii kadhanna malee nu isii gabbaraa hin jirru jedhani. Namni jidduu isaatiif jidduu rabbiitti nama akkanaa taasifate, nama jidduun adeemu jedheetiin nama yaadu namni taasifate islaamummaa irraa baha akka amantiitti. Maa jennaan namni tokko akka islaamummaatti akka amantii islaamaatti ofuma isaati rabbiin kadhachuu qaba malee nama biraa ka jidduu isaatiif jidduu rabbii deemu taasifatuun haraama dhoorgamaadha jechuudha. Sadaffaa man lam yukaffiril mushrikiina aw shakka fi kufriin aw sahhaha madhhabahum kafar. Namni warra mushrikaa kanaan warra kaafiraa kanaan kaafiran jedhin, warra kiristaanaa kanaan kaafira namni hin jedhin. Takki ammoo amantiin warra kiristaanaa kunuu sirriidha namni jedhe amantii irraa baha. Amantiin dhugaa tokkocha qofa. Innis islaamummaadha. Ka rabbiin irratti nama uume. Amantii kanaan ala amantiin biroo kan jiru sirriidha namni jedhee yaade amantii keessaa baya. Maa jennaan dhugaan lamaa miti ka jiru. Dhugaan tokkocha. Takki amantii warra kiristaanaa kunillee dhugaa ta'uu hin oolu. Fakkeenya namni gariin maal jedhaa? Yaa amantiin isaaniillee isaaniif dhugaadha. Sirriidha amantiin isaaniillee jedhee namni dubbatu namoonni gariin ni jiran. Wanti akkana dogongora. Amantii keessaa nama baasaa jechuudha. Maa jennaan dhugaan takkattii qofa. Isinillee islaamummaadha. Kan rabbiin nama ilma nama hunda irratti uume jechuudha. Kanaaf nama kaafiraatiin nama mushrikaatiin maal jechuu qabna? Kaafira jechuu qabna. Warra fakkeenya warra abbaa gadaa jedheetiin waaqeffataa ta'eetiin warra jala deemu kana karaan sirriin kana yoo ka jennu ta'e islaamummaa keessaa baana. Osoo amantii kana keessa jirra jennee ofii aannu amantii kana keessaa bahuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal ta'uu qabna? Isaaniin kaafira jechuu qabna. Wanti islaamummaa malee jiru martuu kufriidha bakka. Afraffaa من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه
namni karaa Nabi Muhammad malee jiru karaa sirriiti namni jedhee yaade takki ammoo murtii Nabi Muhammadii malee jiru murtiin Quraanaa fi hadiisa malee jiru jechuu murtii sirriitii namni jedhee yaade namni akkanaa kaafira ta'a. Fakkeenya namoonni seerri mootummaadhaa seera Quraanaa caala jedhee namni yaadu murtiin mana murtiitti mootummaa murteessu murtii Quraanaa fi hadiisaa caala jedhee namni yaade islaamummaa keessaa ni baya. Maa jennaan murtiin caaltuu murtii Quraanaa fi hadiisaati. Jechi dhugaa jechi caaltuun jecha nuti jecha Rabbii olaaneeti. Sababa kanaaf jecha akki nu yaaduu qabnu akkamii karaan caalaan karaan cimaan karaan filatamaan karaa Nabi Muhammad murtiin illee murtiin cimaan murtiin filatamaan murtii Nabi Muhammadiiti jennee yaaduu qabnaa jechuudha. Shanaffaan man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam walau amila bihi kafar. Wanta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ittiin dhufan kana amantii Nabi Muhammad nama barsiisaa jiran kana namni jibbe osoo ittillee ka dalagu ta'e amantii keessaa ba'a. Namni jibbe fakkeenya salaatuma kana jibbaa salaataa maal abboo salaata kana kanuma nu waccanaan naqamma naamin jedheeti osoo ka yaadu ta'e namni tokko akkasuma mallee zakaallee birrii kanuma nu harkaa guuranii midhaan kanuma nu harkaa fuudhanii zakaa jedhaniitiin kanuma nu rakkisanii jedhee osoo ka jibbaa ofii ammoo ka dalagu ta'e osoo ofii ni kenna ofii ammoo ni jibba namni tokko osoo ka akkana ta'u ta'e amantii keessaa ni bahaa jechuudha. Maa jennaan jibbuun qabu jaalatuu qabu. Jahaffaan man istahza'a bishay'in min diini rasuuli sallallahu alaihi wasallam aw thawaabillahi aw iqaabihi kafar. Namni diinii Nabi Muhammadittiin dhufanii ummata barsiisan kana namni itti qoose takki sawaaba isaatti takki ammoo qixaata isaatti namni qoose ni kafara. Kana jechuun akkami? Fakkeenya warra re'ee dheeressu kanaan maal jedhaa? Re'eedhaan tanniin jedhaa. Wanti akkana islaamummaa keessaa nama baasa. Akkasuma mallee azaaba qabrii maal minamna ka jedhamu ara kun kijibaan dee azaaba qabrii minamna nu sodaachisan hin jedheetiin osoo namni tokko qalbii maanuu akka haasa'u ta'e amantii keessaa ni baha jechuudha. Qoosaan hin barbaachisu. Islaamummaadhaan amantii kanaan qoosuun dhorgamaadha jechuudha. Qoosaan rakkoo hedduu keessa nama buusa. Torbaffaa sihiriidha. Sihirii afaan biraatiin maajikii jedhama yookaan digimtii ka jedhamu jechuudha. Sihiriin digimtiin xinqolaan garagaraa dalaguunis dalagsiifatuunis rakkoo guddaa islaamummaa keessaa nama baasa. Namni sihirii dalagu ka dalagsiifatu dhugoomseetiin isa jala deemaa jira. Ka dalagu shirkii guddaa waliin dalagaa jira. Ka dalagsiifatullee shirkii guddaa isa waliin dalagaa jira. Sababa kanaaf jecha sihiriin illee maajikiin wanti jedhamu abbaan manaafaa fakkeenya haati manaafaa keessattuu abbaan manaa akka isii jaalatuuf jetteeti wanti isiin dalagdu takki ammoo qabeenya ho'i argatuudhaaf jedhee sabsibee jedhanii naannoo gariitti wantoonni namoonni akkana dalagan kun islaamummaa keessaa nama baasa jechuudha. Qoosaadhaa miti wantoonni akkana eeggatuu qabna sirriitti. Kanaaf sihiriin illee islaamummaa keessa wantoota nama baasan irraa waan ta'eef irraa fagaatuu qabnaa jechuudha. Saddeetaffaan mudaaharatul mushrikiina wa mu'aawanatuhum alal muslimiin. Mushrika qarqaaru eenyuun irratti muslima irratti. Fakkeenya muslimaa fi mushrika jidduu waraana jiraa jennu. Waraana muslimaa fi mushrika jidduu jiru kana keessatti eenyuun qarqaara namni tokko warra mushrikaa kana qarqaara. Yaadaan isaan qarqaaree karoora isaanii baasee takki ammoo meeshaa isaanii kenne waan kam keessattuu nama mushrikaa nama kaafiraa tokko yoo muslima irra ka qarqaaru ta'e islaamummaa keessaa nama baasaa jechuudha. Namni muslimaa nama muslimaa maal godhuu qaba? Qarqaaruu qaba, jabeessuu qaba. Waan zulmii irra hin ta'iniin. Zulmii irratti wal qarqaaruu hin qabnu. Garuu dhugaa irratti namni muslimaa martuu wal qarqaaruu qaba. Yoo ka muslima dhiisee nama kaafiraa muslima irra ka qarqaaru ta'e namni akkanaa amantii keessaa baha jechuudha. Saglaffaa من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كفر. Amantii kana keessa amantii islaamaa kana keessa bahuu ni danda'ama. Fakkeenya namni tokko amantii kana malee amantii kana keessa bahee karaa Nabi Muhammadii kana dhiisee ofii islaama jedhamaa tumaanii waan biraatiin buluu ni danda'a. Akkuma fakkeenya amma Khadir shari'aa Nabi Muusaa keessaa baheetiin shari'aa biraatiin jiraataa ture. Namni muslimaa tokkos karaa Nabi Muhammadii kanarraa baheetiin adeemuu ni danda'a
adeemsa akkasii isaaf ni ta'a jedhee yoo yaadu ta'e amantii kana keessaa ni baya. Maa jennaan karaan jiru tokkochi karaa Muhammadii qofa. Karaa kanarra yoo hin deemini jalliin nama eeggataa jechuudha. Inni saglaffaan kana inni kurnaffaa fi inni xumuraa immoo maalidha? Al-i'raadu an diinillaahi ta'aalaa laa yata'allamuhu wa laa ya'malu bihi. Diini rabbii irraa garagaluudha. Diini rabbii irraa garagalu hin baratu, ittiin dalagu. Namni tokko fakkeenya afaanii muslima ofiin jedha, amantii kana yoo kan ittiin dalagne ta'e fakkeenya afaanii muslima ofiin jedha, ofii ammoo hin salaatu. Afaanii muslima ofiin jedha, quraana hin qara'u, hin qaraasifatu. Afaanii muslima ofiin jedha, zakaan kennatu. Afaanii muslima ofiin jedha, waan islaamni dalage jedhu hin dalagu. Namni akkanaallee amantii kana keessa hin jiru. Maa jennaan amantii keessa jiraatu ka danda'anii maaliidhaan? Dalagaadhaan. Yoo amantii kanarraa ka garagalu ta'e ni tokko waan amantii kana of waamuuf hin qabu jechuudha. Maa jennaan amantii kanaan kan nama himsiisu dalagaadha malee himannaa afaaniitii miti jechuudha. Wantoonni kurnan armaan olitti dubbanne kunniin wantoota islaamummaa keenya nu jalaa balleessanii amantii kana keessaa nu baasan waan ta'aniif inshaallah irraa of eeggatuu qabna. Namni muslimaallee akka waan kana irraa of eegeetiin irraa baraaramu inshaallah dabarsuufii qabna. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Salaamun alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.